Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanaatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeedhaa fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuu nama uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenyaadhaan yeroo hundumaa kan galatoomu nu birattis guddaa kan galatoomeedhaa fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenya qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa sadaffaa eegallee akka jirru ni beekama. Boqonnaa kanaan kutaa darbee kutaa shanaffaa keessatti kitaabolee moototaadhaa fi mootota Israa'el kan jedhu jalqabnee hanga ta'e baranneetu gidduutti kan dhaabbachiisne. Walumaa galatti kitaabni moototaa kan jedhu kitaaba tokkoffaa moototaadhaa fi lammaffaa moototaa kan jedhu seenaa mootota Israa'elii fi mootota Yihuudaa 20 gama lamaan kanneen jiran waa'ee isaanii bal'inaan kan seensu ta'uu isaa ilaalleerra. Kitaabni kun waa'ee Salomoon waan xiqqoo kaasee booda bara Roobiyaam mootummaan Israa'el bakka lamatti qoodamuusaa kana booda gama lamaaniin maaltu akka ture dabalataan mootummaawwan kun lamaan amma isaan badanitti kan jiru hundumaa kan kaasudha. Kitaabni kun yeroo barraa'u kitaaba tokkoon akka barraa'e booda garuu yeroo hiikamu baay'ee bal'aa waan ta'eedhaaf tokkoffaa fi lammaffaa jedhamee bakka lamatti akka qoodames kana kaasnee taasnees immoo mootota Israa'elidhaa fi Yihuudaa kanneen jedhaman lamaan isaanii bara Roobiyaam akka isaan adda ba'anii warreen gara kibbaa jiranii Yihuudaa jedhamuudhaan gosa lama gosa negadiiwwan yookiin immoo gosoota Israa'el lamaan keessaa gosa Yihuudaadhaaf gosa Biiniyaam bakka tokko ta'uudhaan magaala isaanii Yerusaalem taasifachuudhaan mootii jalqabaa isaanii Roobiyaam ilma Solomoon ta'e akka itti dhufe kan ilaalleerra. Warra gama kaabaadhaan jiran immoo isaan immoo Israa'el jedhamuudhaan maqaa isaanii naannoo Semaariyaatti magaala isaan jalqabaa Seekemidha. Gosoota Israa'el 10 ta'uudhaan adda ba'anii Israa'el jedhamanii mootiin jalqabaa isaanii Iyorbiyaam akka ta'e kana ilaallee dabalataanis immoo mootota Yihuudaa kan jedhu 20 isaanii tarreessine ilaallee akka dhaabbannee ni yaadatama. Arras egaa bakkuma dhaabbanne kanaati mootota warreen kaabaa kan jedhu keessaa kan jalqabaa qofa ilaaluudhaan gara kitaabolee kanaatti dabarraa jechuudha. Mootota warreen kibbaa yookiin immoo Yihuudaa warreen jedhaman 20 isaanii ilaalleerra. Liisti isaanii yoo darbe kan ilaalle ammasitti argaa kan jirru kana warreen viidiyoodhaan ilaaltan isaan kana 20 isaanii baranneeti kan dhaabbanne kan jalqabaan ilma Solomoon kan ta'e Roobiyaamidha. Kan xumuraan immoo Sedeqiyaasidha. Isaan kun hundumtuu sanyii Daawit keessaa kan dhufanidha. Bakka biraati miti. Sanyii Daawit 20 isaanii. Gara warra kaabaatti gaafa dhufnu immoo warra kaabaa keenya immoo warra Israa'el jechuudhaan kan keenye. Isaanis akkuma kanaa mootii 20 qabu. Mootii 20 qabu. Baay'een isaanii amantaa waaqeffannaa Xaawutiidhaan kan jalqabanidha. Kunis mootii jalqabaa isaaniirraa kan dhaalan Iyorbiyaamidha. Iyorbiyaam waa'ee isaa xiqqoo kaasnee ittiin dhaabachiisuudhaaf namichi kun mootii warreen kaabaa yookiin immoo warra Israa'el jedhamuudhaan kanneen moggaafaman kan isaanii kan jalqabaati. Ilmi Solomoon Roobiyaam yeroo moo'etti falmuudhaan isa kana jechuudhaan ilma Roobiyaamiin falmuudhaan gosoota 10 qabachuudhaan Seekem taa'ee waggoota 21 naannoo bara 931 jechuun baratti Solomoon du'e. Achirraa kaasuudhaan amma bara 910tti waggoota 21 saboota Israa'el kanneen jedhaman warreen gara kaabaa jiran bulchaa kan turedha. Namichi kun yerootti mootonni kun lamaan bakka lamatti qoodaman Yihuudaadhaa fi Israa'el jedhaman jechuudha. Saboonni Israa'el hundeen isaanii tokkumadha. Amantaa Waaqayyoo ni qabu.
aarsaa dhiyeessuudhaaf gara Yerusaalem deemu. Yerusaalem immoo bittaa kam jagalteetti? Bittaa Roobi'aam jala warra Yihudaa jagalteetti. Kana booda baay'ee sodaate. Namoonni kun waggaa waggaatti aarsaa dhiyeessuudhaaf gara Yerusaalem isaan deeman namichi kun Roobi'aam na jalaa fudhachuu danda'a. Kanaaf saboonni kun biyya isaa deemuu irraatii cetuu qabu kan jedhu yaada kana qabachuudhaan maal gochuu qaba jechaadha. Bakka isaanitti aarsaa dhiyeessan achuma Seekemitti isaaniif Semaariyaatti isaaniif qopheessuu qaba. Kana booda yaada kana qabachuudhaan namoonni kun Waaqayyoodhaaf aarsaa dhiyeessuudhaaf gara sana akka isaan hin deemneef achumatti naannoo lamatti xaa'otii dhaabuudhaan namoonni akka isaan achitti aarsaa dhiyeessan taasise Beeteliif Daan bakka jedhamtu jechaadha. Xaa'otii bakka xaa'otii qopheesse saboonni kallattiimaan gara amantaa xaa'otitti akka isaan galan jalqabaaf kan taasisedha. Roobi'aam bara saboonni kun lamaan adda ba'an jechuudha. Kanumaan uummata Israa'el guutummaa isaanii gara waaqeffannaa xaa'otitti galche. Ofiisaas aarsaa dhiyeessee kana booda Israa'el hundumtuu waaqeffannaadhaaf aarsaa dhiyeessuudhaaf gara Yerusaalem deemu isaan irraan eegamu jechuudha. Achumatti aarsaa dhiyeessuu jalqabanii. Sababa kanaa Waaqayyotti gaddeeraa ilmi isaa du'eeraa boodas immoo kan isaa kan ta'an hundumtuu dhumaniiru sababa cubbuu kanaa jechuudha. Egaan Iyorbiyaam jalqaba haala kanaatiin saboonni kun warreen kibbaadhaati adda akka isaan ba'aniif jecha amantaa xaa'otii saboota Israa'el keessatti dhaabachiiseera jechuudha. Sababa kanarraa kan keessatti ta'anii kanneen dhufan hundi isaanii Iyorbiyaam godhachaadha. Namoota muraasa irratti guutummaan isaanii amantaa xaa'otii kana waaqessuudhaan hanga Asooriin booji'amanitti sababa cubbuu isaaniif jechaadha. Waaqayyo kan xumuraa dabarsee bara 722tti harka warra Asooritti isaan dabarsee booji'amanittumaan badanii jechuudha saboonni kun. Iyorbiyaam mootii warreen kaabaa kan jalqabaa isarra kaadha. Inni kun jalqabaa isaan saboota kan akka adda kan baasee dabalataan immoo amantaa xaa'otii akka isaan jalqaban kan taasise ittuma fuudhaan amantaan xaa'otii akka kan taasise isa jalqabaa kana Iyorbiyaamdha jechuudha. Asirraa kaasuudhaan 19 kan biraan ni jiru. Isaan kana kitaaba seenaa moototaa kan jalqabaa Beeteliif kan jalqabaatti baay'een isaanii ibsamaniiru. Achi keessaa dubbisuun ni danda'ama jechuudha. Egaan gara kitaabotaatti dabarraa kitaaboleen kun kitaaba mootota tokkoffaadhaaf lammaffaa akka tokkotti lakkaa'amu jenneerra. Kitaabni moototaa kan jalqabaa qabiyyeen isaa ka'umsa moota Solomoonidha. Mooti Solomoon akka inni aangoo biyya sanaa akka inni qabatee erga qabatee booda yaa'u umurii isaa waggaa 12tti kan inni aangoo irra ba'e. Qabatees immoo Waaqayyo abbaa isaadhaaf waadaa galeera. Waadaa sana mana qulqullummaa sana ijaaruu akkasumas immoo addaan qoqqoodamuu saboota Israa'el kan ibsu tokkoffaa mootaa guutummaatti kan lamaan dubbata. Tokko ka'umsa moota Solomoon. Solomoon kan inni hojjetee fi kana booda bara ilma isaa bara Roobi'aam immoo saboonni Israa'el bakka lamatti qoodamanii Israa'eliidhaaf Yihudaa jedhamuu isaanii qabata. Boqonnaa 22dha kan inni qabu. Salphisnee akka hubannuudhaaf bakka sadiitti qoonnee mi'a ilaallu. Kan jalqabaa boqonnaa tokko amma boqonnaa 10 kan jiru Daawit dulloomuu isaarraa jalqaba. Daawit akka dulloomee kana booda Solomoon aangoo abbaa isaa akka inni dhaalee ijoollummaatti jechaadha. Kana booda Solomoon mucaa dargaggoo waggaa 12ti. Yeroo kanatti Daawit gorsa gorseera mucaa isaa kanaani. Kana booda Daawit Solomoonis gorsa abbaa isaa dhaga'uudhaan itti fufe Solomoon ogummaa deebi'ee Waaqayyoon akka inni kadhate. Taanii mana qulqullummaa dursee abbaan isaa ijaaruudhaaf hawwee ture sana Solomoon aangoo akkuma ba'e waggaa 4ffaatti bakka adda addaarraatii meeshaalee fichisiisuudhaan mana qulqullummaa Waaqayyoo kan jalqabaa Tsiyoon irratti waggaa 7tti ijaaree xumureera. Itti aanee kan mataasaa waggoota 10 wayii qabachuudhaan kan mataasaa ijaareera. Erga ijaaree booda Waaqayyoof aarsaa dhiyeessuusaa kan irratti barreeffaman jiru. Dabalataan darbee Waaqayyoo Solomoo itti mul'ate waadaa isaaf galuusaa mana qulqullummaan ijaaree eebbisuusaa isaan kana boqonnaawwan kun qabatanii argamu jechuudha. Kutaan lammaffaa immoo boqonnaa 11 kaasnee immoo boqonnaa 12tti kan jiru. Waa'ee kan jalqabaa mootittii Saabaadha. Mootittiin Saabaa ogummaa Solomoon dhaga'uudhaan gara Yerusaalem akka isheen deemtee erga deemtee booda kan dhuguma biyya ishee teessee argaa turte sana dhugaa ta'uusaa ittiiyyuu kan namoonni itti himan sana caalaa ta'u ogummaasaa hubattee hiibboowwan adda addaadhaan qorumsa adda addaa qortee isa ilaaltee hundumasaa ogummaa wanta qabuudhaaf hin deebiseef jira kitaabni. Dabalataan kennaawwan adda addaa kenniteettii fi
siin asirratti kan si muude Waaqayyo Gooftaan kan eebbifame haa ta'u jechuudhaan dhuguma isheenis amantaa Waaqayyoof qabdu dhugaa baatetti isaan kun barreeffamanii jiru boqonnaa kutaa keessatti. Itti aanee kan jiru kan nama dinqisiisu baay'ee Solomoon sababa jaalalaatiin xaa'otii waaqessee kufuusaadha. Inni kun baay'ee nama dinqisiisa. Waaqayyo amma kanaatti ogummaa kan isaaf laatee mana Waaqayyoo ogummaa kanaan kan ijaare deebi'ee ogummaa akkuma ittiin kan ijaare maal ijaare mana xaa'otii ijaareera. Shamarran baay'ee jaallata, dubartoota baay'ee jaallata. Yaa'u kan inni jaallatu bergit foonummaadhaan osoo hin taane kan biraanii qabachiiti. Sanyii keessaatti osoo mootummaa keeran kaajee daawitiidhaaf kan galee waanta jiruudhaaf sanyiin sun karaa koo ta'uu danda'a jechuudhaan Solomoon kanas abdii taasifateetu kan raawwachaa ture. Innaa warreen Israa'el keessaa bahuudhaan warreen alagoota keessa kan akka shamarran Fara'oon keessaa fuudheera. Warreen Amoorota keessaa fuudheera. Warreen Sooriyaa keessaa fuudheera. Innaa hunduma isaanii tokko isaaniidhaaf mana xaa'otii ijaaree aarsaa xaa'otiidhaaf amma dhiyeessutti illee amma kanatti kufeera jechuudha Solomoon. Kun boqonnaa kanaan argameera. Barreeffamee jira Waaqayyoon gaddisiisee እንግዲህ kun በእውነት haala bareedaan kitaabni qulqulluun kan nuuf barreessedha. Kitaabni gaarii qofa waa'ee Solomoon wanta babbareedu qofa barreessee hin dhisnetti iyyuu namni ogummaan ammas ogeessa ammas ga'u kun maal ta'eera kufeera amma kanaatti. Innaanis guyyaarra akka barbaanne yoo kufne iyyuu isaan kana ilaaluudhaan ka'uu ni dandeenya kan jedhu barumsa guddaadha inni kun. Solomoon amma kanaatti kufeera jechuudha. Taanis immoo du'a Solomoon Roobiyaamis immoo moosaa kana qabateera. Solomoon umurii isaa waggaa 52ttidha kan inni du'e. Waggaa 12tti qabatee waggaa 40 jiraatee aangoo mootummaarra kana booda waggaa 52ffaatti boqoteera. Boqonnaa 12 kaasuudhaan maddamaa kan jiru immoo mootummaan isaa bakka lamatti qoodamuu isaadha. Mootummaan isaa akkamitti qoodamee Roobiyaam ilmi Solomoon aangoorra akkuma baheedhaanii maal godhaa saboota Israa'eliin tokkummaadha yeroo isaan jiranitti gibira akka itti cimsu abbaa isaa caalaa inni hamaa akka ta'e gaafatti dubbatu. Warreen gareewwan negadiin 10 yookiin gosoonni 10 sin dhageenyu jechuudhaan isarratti lola kaasuudhaan isaan gara Yerusaalemitti galchanii ofii isaanii immoo qofaatti qabachuudhaan Iyorbiyaam qabatanii gara dachee Israa'el gara kaabaa qabachuudhaan Israa'el jedhamanii isaan gara kibbaatti baqatan immoo Yerusaalem qabachuudhaan maal jedhamanii Yihuudaa jedhamanii haala kanaatiin bakka lamatti qoodamaniiru. Kutaan kun kan biraa kan nutti agarsiisu mootota Yihuudaa arfan warreen jalqabaa nutti agarsiisa. Irraa ka'u Roobiyaam irraa ka'uudha. Roobiyaam kan jalqabaati. Itti aanee Aasaaf hin jira. Aasaan hin jira. Yoosaafiix hin jira. Isaan kana nutti agarsiisa jechuudha. Warreen arfanii kan biraan immoo warreen Israa'el keessaa 8 immoo ni tarreessa. Isaan kun ni jiru. Seenaan Eeliyaas dabalatee boqonnaa keessatti galmaa'ee ni arganna jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin gabaabinaan qo'achuu ni dandeenya. Kan ta'an kitaaba mootaa kan lammaffaati. Inni kun seenaa mootota garee lamaanii kitaaba mootaa isa duraarraatii fuudhuudhaan itti fufee kan seenessuudha. Itti fufeetu seenessaa jechuudha. Kan jalqabaa boqonnaa 25tti qoqqoodamee yeroo jiru bakka gurguddoo lamatti qoodnee ilaaluu ni dandeenya. Kan jalqabaa boqonnaa 1 amma boqonnaa 17tti kan jiru ol ba'umsa Eeliyaas jalqabuudhaan Eeliyaas bara mooticha Akaab kan ture. Isa duukarra baay'ee lola taasisaa kan turedha. Amantaa Waaqayyoof jechaadha. Akaab mootota Israa'el 20 keessaa tokkodha. Mootota Israa'el kanneen jiran 20 boqonnaa kanarraa dubbisuu dandeessu. Tokkoffaadhaa jalqabuudhaan kitaaba mootaa lammaffaa keessatti warreen hafan ibsamanii jiru. Akaab isaan keessaa tokkodha. Innaa Eeliyaas isa duukarra baay'ee amantaa Waaqayyoodhaaf jecha baay'ee walitti bu'aa turedha. Itti aanee kan jiru seenaa mootota Yihuudaa warreen hafanii. Mootota Yihuudaa 20 keessaa warreen jalqabaa arfan kitaaba moototaa kan jalqabaa boqonnaa 12 irraa kaasanii tarreeffamanii jiru. Arfan tokko. Warreen hafan immoo 16 isaanii as keessatti ibsamaniiru. Kan biroo warreen mootota Israa'el keessaa kan hafan 11 immoo isaanis galmaa'aniiru hanga Asoorii booji'amanitti. Xumurri isaanii cubbuu adda addaa hojjetaa turan. Hundi isaanii warraa fuudhuudhaan amantaa xaa'otiidhaan uummata kuffisanii Waaqayyoon gaddisaa turanii. Kana booda Waaqayyo kan xumuraa maal isaan godhe inni adabe jechuudha. Akkamitti bara 722tti hunduma isaanii mootiin Asoor dhufee funaanuudhaan garbummaatti isaan galchee
mootummaan Israa'el badeera jechuudha kanumaan. Kan itti aanu kutaan lammaffaa boqonnaa 18 kaasee hanga 25tti kan jiru. Inni kun immoo warreen gara kibbaa jiran seenaa warreen Yihuudotaa kan tarreessudha inni kun immoo. Bexalee booji'amuu isaaniiti kunis Naabukedonosor Yihuudaa qabachuusaa Yerusaalem fudhachuutiin saboota achi jiran hundumaa immoo hanga Baabiloonitti geesse booji'uu isaati. Bara mooticha Sedeqiyaas kan xumuraadhaatti Naabukedonosor mootichi bu'ee waggaa 9ffaatti dhufuudhaan magaalaa sana qabatee mana qulqullummaa Salomoon ijaarsee ture ni balleessee magaalaa Yerusaalem gubee balleessee namoota Israa'eloota maasaa Yihuudaa kanneen jedhaman kana guutummaa isaanii warreen argate dhabee gara Baabiloonitti garbummaatti isaan naqee warreen hafan namoonni muraasaaf immoo achuma dachee sanatti mootii biraa isaaniif muudee akka isaan taasisetu sababa cubbuu isaanis isaan mataan isaanii warreen Yihuudaa kun mataan isaanii Waaqayyoon gadi isaa toluu baay'ee jechuudhaan sababa cubbuu isaanii Waaqayyo akkuma darbe akkuma laalle warreen jaalladhu nan adabaa jechuudhaan kitaabni qulqulluuratti Waaqayyo akkuma dubbate በእርግጥ ሰዎች ሳዋን ታይናፍ ኢሳነ ደባቱ ሌላ እና ናቡከደነጾር booji'amanii gara Baabiloonitti jiraachuu isaanii kitaabni kun hamma kanatti kan jiru ni tarree isaanii seenessaa jira. Guutummaatti seenaa kitaabotaa kan jiru kun seenaa mootota Israa'el. Israa'el jechuun gama lamaanidha kan jiru warreen adda ba'an Israa'elii fi Yihuudaa. Kana booda mootonni kun amma isaan badanitti. Lamaanuu badan jechuudha. Kan Yihuudaas kan Israa'elis lamaanuu badanii isa booda gaafa booji'amuu irraa isaan kun deebi'an bara lubootaa kan jedhutu itti fufaa jechuudha. Kitaabni kun guutummaatti haala kanaatiin kan seenessudha. Kitaabni itti aanu kitaaba oduu oolmaa tokkoffaa lammaffaa fi kadhannaa minaasee bakka tokkotti isaan kanaan ni ilaalla. Isaan kana qabannee kutaa itti aanuun kan dhiyaannu kan ta'u har'aaf asumatti nu haa ga'u. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa itti aanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootti gaarii galanni Waaqayyoof.